Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Har'aa viidiyoo adda tahee fi jiruu keessan keessatti barbaachisaa fi murteessaa tahe kan ilaallu ta'a. Akkasuma jaalleewwan jidduutti rakkoo uumamu hambisuuf sagantaan har'aa kun baay'ee murteessaadha. Keessattuu shamarran Oromoo Itoophiyaa yookaan shamarran biyya keenya keessatti argamaniif baay'ee barbaachisaa fi kan isin gargaarudha. Akkasuma immoo poozishinoota garaagaraa jijjiiruun fayyadamuun jaalala mi'eessuu fi walitti dhiyeenya jaalleewwan lamaan jidduutti argamu baay'ee hawwataa fi sirritti wal baruu fi jaalala keessan oofisuuf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf immoo kan isin gargaaru viidiyoowwan garaagaraa kana duras isiniif hojjedheen jira. Achi seenuun akkasuma immoo poozishinoota garaagaraa kan isin fayyada jedheen yaade viidiyoodhaan isiniif qopheessee jira. Achi seenuudhaan ilaaluu ni dandeessu. Kanaaf barnoota poozishinii walqunnamtii saalaa fudhachuudhaan jiruu keessan hawwataa fi mi'aawaa gochuudhaan walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e raawwachuu ni dandeessu. Chaanaala kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe akkasuma like gochuun hamma dhumaatti yoo na wajjin turtan barnoota irraa argattu na wajjin tura. Egaa inni duraa isheen dalgaan yookaan cinaa tokkoodhaan ciisuudhaan inni miila lameen ishee jidduu seenuudhaan yookaan isheen gara bitaatiin yookaan gara mirgaatiin erga ciistee booda inni miila ishee jidduu seenuudhaan walqunnamtii godhamuudha. Kuni keessattuu dhiirota dadhabbii qabanii fi akkasuma jajjabina qaamaa hin qabneef yookaan leezimaan jedhamuun dhiirota beekamaniif poozishiniin kun baay'ee isaan gargaara. Shamarran gammachiisuu fi jaallee isaa gammachiisuudhaaf walqunnamtiin saalaa kun baay'ee barbaachisaa fi kan mi'aawaa taheedha. Kuni isheen isatti garagaltee ciisuudhaan inni immoo miila ishee tokko irra ciisuudhaan miila ishee tokko immoo isheen ol kaastee ishee jidduu seenuudhaan innis dalgatti ciisee walqunnamtii saalaa godhamuudha. Walqunnamtiin kun baay'ee mi'aawaa fi akkasuma immoo fuula keessa wal ilaalaa walqunnamtii godhamuudha. Dhiironni walqunnamtii kana hedduu jaallatu, shamarranis baay'ee jaallatu. Miilli ishee tokko yeroo dadhabutti cinaa sanitti jijjiiruudhaan miilli bitaa ishee yeroo dadhabutti gara mirgaatti jijjiiruudhaan akkasuma immoo qaamni saalaa isaa gadi fageenyaan akka ishee keessa seenuu yookaan barbaaddu ta'e shamarreen takka miila ishee sirritti ol kaasuudhaan gara morma isheetti maxxansuudhaan qaamni saalaa dhiiraa sun gadi fageenyaan akka isheetti seenuu fi walqunnamtii mi'aawaa ta'e godhuu ni danda'u. Dhiirris harki isaa lachuu dalagaa waan hin qabneef harka tokkoon harma ishee tuttuqa. Akkasuma immoo harka tokkoon qinxiree ishee rirrigaa istimuleet godhaa. Ishee wajjin walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e dabarsuu ni danda'u. Akkasuma immoo fuulaan waan wal ilaalaniif hafuura ofii wal dhageeffachaa akkasuma immoo wal dhungachaa jaalala ofii walii ibsachaa walqunnamtii godhamuu danda'udha. Keessattuu dhiirota humna hin qabnee fi walqunnamtii saalaa irratti dadhabina qabaniif akkasuma dadhabina qaamaa dhiirota qabaniif walqunnamtiin kun baay'ee barbaachisaa fi filatamaadha. Shamarran gammachiisuufis walqunnamtiin kun yookaan poozishiniin kun baay'ee kan gargaarudha. Sababbiin isaas dhiira wajjin yookaan jaallee ishee wajjin fuula keessa wal ilaalaa harka tokkoon qaama harma ishee qaama ishee tuttuqaa istimuleet isii godhaa. Harka tokkoon qinxiree ishee rirrigaa. Akkasuma immoo qaamni saalaa dhiiraa sun yeroo sirritti akka isheetti hin seenne barbaaddutti miila ishee gad yeroo siisitutti qaamni saalaa dhiiraa sun gadi fageenyaan ishee keessa seenuu hin danda'u. Akkasuma immoo miila ishee ol kaastee qaamni saalaa sun akka ishee keessa seenuu godhuu ni dandeessi. Kanaaf yeroo mi'aawaa fi yeroo jaallatamaa dabarsuu ni dandeessi. Keessattuu shamarran biyya keenya poozishinii kana fayyadamuu ni dandeessu. Yeroo abbaan manaa kee dadhabutti akkasuma immoo dadhabbii qaamaa kan qabaatu yoo ta'e waan kana itti fayyadamuu ni dandeessu.
Inni lammaffaan walqunnamtiin saalaa shamarran biratti yookaan shamarran biyya keenyaa biratti baay'ee jaallatamaa fi filamtamaa ta'e miila ishee kaasuudhaan morma kee irra kaayuudha. Kana jechuun maali? Faayidaan walqunnamtii saalaa kanaa yookaan faayidaan pozishinii kanaa maali? Shamarreen takka yeroo fedhii ajaa'ibaa keessa seentuu fi walqunnamtii san irratti fedhiin ishee yeroo dabalaa deemutti yookiin yeroo miira keessa galtutti qaamni saalaa ishee bal'ataa deemaa. Maashaaleen qaama saalaa ishee irratti argaman ni dadhabuu yookaan ni laaffatu. Yeroo kanatti qaamni saalaa ishee bal'ataa yookaan adda deemaa. Yeroo kanatti miila ishee ol kaasuudhaan morma kee bira kaayuudhaan miila ishee walitti qabdee walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuu ni dandeessu. Yeroo kanatti miira ajaa'ibaa keessa akka isheen seentu godhuu ni dandeetta. Maaliif qaamni saalaa ishee yeroo bal'atutti qaamni saalaa kee xiqqishuu sitti fakkaatuu dandeetti yookaan hamma isheen barbaaddu ishee gammachiisuu dadhabuu dandeessa. Yeroo kanatti miila ishee ol kaasuudhaan morma kee biratti kaayuudhaan akkasuma jilba ishee wal tuusisuudhaan yeroo walqunnamtii kana gootan baay'ee ishee gammachiisuu fi daqiiqaa 5 keessatti yookaan daqiiqaa 7 keessatti yeroo tokko yookaan yeroo lamaa ol ishee ficcisiisuu dandeessa. Daddaffiidhaan humnaan daqiiqaa 5 kan gootu yoo ta'e ishee gammachiisuu fi ishee ficcisiisuu ni dandeessa. Akkasuma immoo qaamni saalaa kee gadi fageenyaan akka seenu yoo kan barbaaddu ta'e walqunnamtiin kun yookaan pozishiniin kun baay'ee kan isin gargaaruu fi dhiirota qaamni saalaa isaanii xiqqoo ta'eef baay'ee kan gargaaruudha. Akkasuma pozishinii kana jiruu keessan keessatti fayyadamtanii yoo hin beekin ammuma ilaalaa. Pozishinii baay'ee isin gammachiisuudha. Pozishinii kana yoo hin fayyadamin baay'ee gadditu. Kanaaf pozishiniin kun pozishinii filatamaa fi saayinsiidhaanis kan deeggaramuudha. Inni sadaffaan doogii staayil jedhamee beekama. Doogii staayil jechuun isheen jilbaan jilbeeffattee inni duubaadhaan inni duubaan walqunnamtii saalaa godhamuudha. Isheen jilbaan jilbeeffattee inni gara duubaatiin miila lameen ishee jidduu seenuudhaan walqunnamtii saalaa godhamuudha. Pozishinii kana dhiironni addunyaa kana irra jiran guutuun parsantii 100 jechuu ni dandeenya. Hunduu ni jaallatu. Pozishinii kana baay'ee jaallatu. Akkasuma shamarran gammachiisuu fi qaama saalaa ishee rakkisuudhaaf baay'ee gargaara. Shamarreenis qaama saalaa dhiiraa san akka isheen dhamdhamattuu fi akka isheen mi'eeffattu kan taasisuudha. Pozishiniin kun pozishinii baay'ee filatamaa fi barbaachisaadha. Namni hedduun akka amanutti dhiirri qaama saalaa guddaa qabu shamarree takka gammachiisuu ni danda'a jedhamee yaadama. Dhiironnis qaamni saalaa guddaan shamarree takka gammachiisuudhaaf baay'ee murteessaadha jedhanii yaadu. Garuu pozishiniin kun qaama saalaa dhiira qaama saalaa xiqqoo qabuufis baay'ee kan gargaaruu fi baay'ee kan hin rakkisneedha. Yeroo isheen duubaan gajjattutti qaamni saalaa ishee yookaan afuuffeen qaama saalaa ishee gadi baha. Yeroo kanatti qaamni saalaa isaa hammam xiqqoo taatus bakka san argatuu fi riguu gadi fageenyaan itti seenuu danda'a. Yeroo kanatti yeroo mi'aawaa fi walqunnamtii saalaa hin dagatamne dabarsuu dandeessi. Kanaaf doogii staayil fayyadamuun baay'ee barbaachisaa fi yeroo mi'aawaa dabarsuudhaaf baay'ee murteessaadha. Pozishinoota doogii staayil maalii mishinarii maalii kan jedhan kan ilaaluu barbaadan yookaan baruu barbaadan yoo jiraatte viidiyoo dhumarratti inda iskiriin irratti isiniif kaayaa achi tuquudhaan ilaaluu ni dandeessu. Kanaaf pozishinoota kanneen fayyadamuudhaan shamarran Oromoo yookaan shamarran biyya keenya gammachiisuu fi
iyyisiisaa, gammachiisaa akka ishiin hollattu godhuu ni dandeessu. Kanaaf poozishinoota sadan kana itti fayyadamuudhaan shamarran gammachiisuun baay'ee salphaa fi baay'ee murteessaadha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kan har'aa asirratti xumuree jira. Gaaffii kamuu yoo kan qabaattan ta'e koomentii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessaniif deebii gahaa qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Chaanal kiyyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuun akkasuma laayik gochuun amma dhumaatti waan hojii turtaniif fayyaa argadhaa, fayyaa dhabina.